Macaafa mootota isaa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa tokko kaasee hamma lakkoofsa 6tti dubbise mata duree isinii kenneen raajiin Eliyaas jedhamu tokko biyya Giliyaad keessa iddoo Teeshbaa jedhamtu keessa in jiraata ture. Inni Ahaab mootichaan dhugaa Waaqayyo gooftaa Israa'el isaanii hojjedhuu fi hamma ani guyyaa isaa imutti waggoota dhufan kana keessa fixeensi lafarratti hin argamu yookiis bokkaan hin roobu jedhee yommus dubbiin Waaqayyo gara Eliyaas dhufe iddoo kanaa ka'ii gara ba'a biiftuu achi adeemiiti laga Kiireet Yordaanos irraan gara ba'a biiftuu jiru keessa dhokadhu lagicha keessaa bishaan hin dhugdaachittis nyaata akkasii fidaniif qurrusiif abboomeera jedhe. Eliyaas akkuma Waaqayyo isaa abboometti gara laga Kiireet Yordaanos irraan gara ba'a biiftuu jiru sana in dhaqee achin taa'ee qurruun immoo ganamaa fi galgala buddeenaa fi foon hin fiduu fi bishaanis lagicha keessaa in dhuga ture. Ameen. Mata duree akka jedhu dubbadha. Adeemsa lagaa gara bantii Waaqaa jedhee waa dubbadha. Adeemsa lagaa gara bantii Waaqaa jedheen waan tokko isinitti meen jireenya Eliyaas tokkorraa waa barree nama simbira jiru qabaati adeemsi kee jedhaani lagaa kaata bantii Waaqaatti galtaa jedhaani asii kaata adeemsi kee hamma bantii Waaqaatti jedhatti naa hima. Adeemsi keenya dafinoodhaan amma facaasaa miti. Adeemsi keenya lagaatu gara bantii Waaqaatti. Kiristaanni kamiyyuu kana hin shakkin kun amanamaadha. Kun beekamaadha. Gajjallaadha gara irraatti baana. Gadi guddanna miti ol guddan. Xinnaachaa deemna miti ol adeemaa deemna. Baddeetti yeroo nuun jedhan mul'ataa deemna. Badeera isichi hin jiru waa'ee isaa yeroo nuun jedhan ol adeemaa deemna. Callume dhani maqaan nu balleessu maqaan keenya maqaa haaraa nuu kaasaa deemna. Dhibban nurratti barreessaa oola kumni immoo waa'ee keenya gaarummaa haasaa oola. Waaqayyotu Israa'eliin akka jedhe isinii durba warra ormaa hin fuudhinaa jedhe intala keessanis warra ormaatti hin heerumsiisinaa jedhe. Maaliif jennaan kanumaa jedhe Waaqayyo kan keessanis namatti hin heerumsiisinaa isinis kan saarii dhattanii hin fuudhinaa jedhe Waaqayyo. Kan ammoo eessaa arganne yottan Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 irra gaafa dubbiftan nuyi durba warra ormaa waan fuuneef ijoollee keenyas isaanitti waan heerumsiifneef Waaqayyoon waan yakkineef Israa'eliif ammayyuu abdiin jira. Irra daddarbee dhaqee Ahaab mootii Israa'el ta'ee biyya Siidoom jedhamtu intala warra ormaa fuudhe. Azaabeel jedhamtii dhaqee fidee dhufe. Wanti isa duukaa dhufe waan lama jira. Waaqa Asheeraaf waaqa Ba'aaltu duukaa dhufe. Ahaab biyya Siidoomiin gaafa gadi bu'ee jaarsi abbaan Azaabeel waaqa tolfamaa lama akkasii xootaatti kenneef. Waaqa Asheeraaf waaqa Ba'aal kenneef. Fidanii dhufanii biyya Israa'el yeroo galchan wantichi faallaa ta'e. Akka jirutti raajota Israa'el jedhamanii beekaman qaxaqaxee fixuu jalqabe. Waan isaaniif ta'u malee hin haasa'an. Waan Azaabeliif Ahaabiif ta'u malee hin dubbatan jarri. Raajota mataa isaanii hundeeffatan. Waanuma ittiin jedhame waan itti tolu duwwaa akka dubbatanii mana keessa keeyatan. Deebi'aa wanti jedhamu hin jiru. Itti fufaa adeemaa malee. Nagaama. Deebi'aa taragaaggaa xinnoo see tasgabbaa wanti jedhamu hin jiru. Itti fiigaa duwwaa. Itti qajeelaa duwwaa. Kan duwwaa dhaga'u ganamaa galgal. Nama jeesaa oolu. Nagaama. Nama qaxaqaxaa oolu. Naabota iddooma qabeenya abbaa isaatti ajjeesanii dhufanii ayizoo yes jedhuun gola. Isa booddee biyya Giliyaad naannoo Tooshibaa jedhamtu keessa gurbaan tokko kataf edee maka raajii Eliyaas jedhama. Maanni kun jedhe. Maannaa isaan akkasii jedhe. Attamitti namni waaqa tolfamaadhaaf sagada jedhe. Utuu waaqni Israa'el jiru jedhe. Tajaajilli gosa lama jira. Tajaajila amantiif tajaajila waaqarraa dhagaanii dubbatan. Tajaajilli waaqarraa dhagaanii dubbatan kan akka Isaayyaas, kan akka Hisqeel, kan akka Daani'el, kan akka Amoos, kan akka Yoonaas, kan akka Isaayyaas faa. Wantoonni kun naan jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa. Tajaajila amantii, tajaajila Elsaa'iif, tajaajila Eliyaas. Waaqayyo kana naan jedheeraan hin jiru arraba isaanii. Gajjallaa kanatti bishaantu jira ennaan bishaan ni jira. Hin nyaattu ennaan hinuma nyaattu. Hadhaan kee irraa ka'ee minyaa'eera ennaan minyaa'eera. Hallaqee ol fuudhan akka kee tajaajila amantiin si haa jiraachisu Waaqayyo. Harmeen isaa harmee abaluu wajjin fira adaadaan isaa akkasii haati manaan isaa qalloo magaalaa diimtuudha wanti jedhamu tokko hin jiru macaafa 17tti jalqabee lammaffaa boqonnaa 2tti hin kuti deebi'ee immoo dhufu tu Yesuus hin dhufin deebi'anii dhufa hin du'u akkuma kee hima kuti na dhagaaga amma gurbaan kun godina akkasii aanaa akkasii biyya Tooshibaa biyya Giliyaad naannoo Tooshibaa jedhamtu ati namni nan beeku hin jeenatti kompaasii waaqarraa lafatti jirtu dhufa.
namni amantii yoo jiraatte ameen jedhe guddisi namni kun dubbii kun sii galaa harka kee mirgaa ati amma hin beekamtus namni sin barre firri sin barre laftati jirtu sin beekamu miti harka kee mirgaa naa laatta dibanni sirra bu'aa barana mul'atta har'aa kaasee fixeensi lafatti hin argamu maal jechuudha tu hamma nani dubbadhutti jedhachirra ila hin dhufe gara Eliyaas dhufeetu Eliyaas jedhee dubbii jabaa dubbatte wanta tamma dubbatte kun mootota hojii walitti si buusa safara hojii walitti si buusa naannoo hojii walitti si buusa kanaaf ka isin dhossa sin dhossaa ga'e eessan naqa gara laga Kiireetis Yordaanos irraan gara ba'a biiftuu achi dhattee dhokattaa ganamaaf galgala qurruutu biddeen sii fida galgala ganama qurruutu achitti biddeen sii fida bishaan kee immoo achi Kiireetiin miraa dhudda yaaddoon qabaatin lagoo bukkeettan si galchaa bishaan biratti dhudda qurruun dandeessee bishaan sii baachuu hin dandeessu kanaaf lafa bishaan eegi minaan garuun fiddi foon ol fuutaa harka kee lafan jirree jiraachisee si haa jiraachisu waan amma callume hinna cannacamiin ati nyaatta hinna cannacamiin waan tokko maalan nyaadha maalan dhugaatta ittiin jiraadha hin jedhin dhosseeyyuu nama sooraa ture waaqayyo dhosseeyyuu qurruutti amma mee qurruu allaattitti hin kennu waaqayyo miqqanyaan akka qurruu kan jirre beektu isin bineensa keessa miqqanyaan akka qurruu akka hin jirre hin beektan isin baay'ee hamtuu miqqanyaa gadheedhaan Iyyo boqonnaani 38 lakkoofsa 41 maayidha nama waaqayyo yeroo cuuconni ishee waan nyaatan dhabanii asiif achi jooranii ana waaqayyotti boo'anis qurruudhaaf eenyutu nyaata kennaaf eebbifami waaqayyo si haa eebbisu Iyyoo bittaasoo barbaada waaqayyo haasaa kan maaloodha mistira tokkoon keessaa argadhe waaqayyo Iyyoobitti waa haasa'uuf jedhee magalatii tokko baase magalatii namaan galle tokko Iyyoobii waa haasanaanna'uuf jedhee waa magalatii tokko akka waa nuu galuuf immoo kee haa baase qurruutu akka warra kaanii hanqaaqee icoo baaftee nyaatatti kennuu jibba biraa sokkiti miqqanyummaa see ilaala miqqanyummaa qurruu ilaala nyaatatti kennuu jibba cuucii baaftee lafa keessee biraa sokkiti warra akkasii waaqayyotu dhaqee isaan soora waaqayyoti isaan soora qurruun hanqaaquu kee haa baaftee lafa keessee gattee sokkitee waaqayyo soora maali didaat akka keessa qabda siin eebbisa waaqayyo waa boquusii qabeera warra maneeftaa wanna namaa so ani kakkolfaa manaasaa ergaa hin geessutu jedhuu didee mana kee fida hin farramu dhimma kana irratti hin farramu jedhee yeroo lama sadii si deddeebisee isa jedhetu isa alanaa kan haa ta'u ka hin dhufti nan dida ammas nan dida Abban jedha isin naammaraan jedha harki koo xinnoodha maal dandeessee maarte waan manaa duwwaa buute abeeyyaa harka abbaa ammanni ga'u abeeyyaa harka babbaa kooti ammanni ani kana abbaa biyyaan haasaayira abbabbaa kee isa gubbaa sana harka isaa ammanni ga'u barana si amaaraa raatii karra habasooniya halawweena mashuuradia ayakurrahaman hallelujah megudisa hallelujah ilaiya yes harka koo maalii tammaarrate danda'e yaa waaqayyo jedha harka keessan akka godhaati jedha guddisa yaa waaqayyo jedha an danda'e nammarradhu jedha ati naa hammaar jedha iyyaa Heye hallelujah nama nargaayira nama waaqayyo akkasitti waa qabeefi waan inni dhala isaatti dabarsu barana kennuuftu jiraabe lafa namni nyaachuu hin dandeenye nyaatta lafa namni facaasee argachuu hin dandeenye waa argatta qurruu tawwaasii kenna lafa fiddee sitti kenniti geesse laga kee ciisa kottaa waan isinitti hima nama garaa ciniinnatti nama fayyise nama kaanserii kadhatee karaa isaa namni fayyi fiyyuu gaardiin ramadamee fi appaartaamaan manni kennamee fi eegumsi godhamee fi eegama nama foddaa bantii waaqaa qaqar godhee cufee qulfii samaayii baatu lagatti gada deemnaa kottu jedhe waaqayyo hamma gad jette barana ol jetta nan dhageenyatti hamma gadi jette barana ol jetta hamma faarfattee ofumaa faarfattiyo ofumaa kadhattiyo gada deemtiyo siin jedhan miti gada deemaa utuu jirtu jala ol deebitaati
Ina man tarka kees qabdee amiin jettee harkaan fuuta. Bara namni akka isa deemee homaadha beekale ati jala deebitee bara na akka deebitee waa fuuta. Kottu edeen kottu gadi buunaa waan nyaattaa. Baddaadha akkoo ministeeronni adagaa cimaa keessa jiru qoonqoon fixe gurbaan laga ciisee qurxiituma. Lafanni si kaa'e taa'ii nyaatta. Wulwulin jedhin. Wulwulin jedhin gadeedha. Lafanni si kaa'e taa'ii bakka taa'e nan taa'e. Wulwulin jedhin gadeedha. Qaba nama simbiree wulwulin jedhin jira. Gadeedha. Gaarii miti. Lafanni si kaa'e taa'a. Lafanni si kaa'e gattaa. Biiroo manni si ni kenne gattaa. Waan manni si ni kenne nyaadha. Waaqayyo bara baraan ambaashaa nama nyaachisu. Qayyareen immoo biddeen biraa nama nyaachisu. Bara baraan akaayii nama nyaachisu. Qayyareen immoo bara baraan jireenya gadaantummaa nama jiraachisu. Bara immoo namaa fida. Qurxii nyaachisee abbee laga ciibsee mucaan Samaariyaadhaan Yerusaalem guutuun hadagaa keessa jirti. Gurbaan laga ciisee waa albaas. Lafanni si kaa'e yoo teesse bara namni beelee nyaattaati. Yoo kanatti walii gallee amiin ta'a. Lafanni gattaa isiin jedhe teesse taanaan. Amma nama baay'ee waaqayyo mana dhaqeedha mana dhabe. Kadhannaan keenya baay'een isaa maaliif hin deebine yoodan mana dhaqee manaa sin dhabe. Mana dhaqee manaa sin dhabin. Erga mana isaatti si fidee gara yaada isaatti si haa fidi waaqayyo. Kadhataa oolee asuma taa'ee kadhataa oolee hin fiddamoo hin fiddu. Naan laattuure si eegaan jira. Kakuu dhaga'eera. Waaqayyo sa'aatii kana booddee sa'a 8 irratti dhufuuf jiru. Sa'a 8 kudha irratti asii socho'u namichi. Waaqayyo siin dhufa. Waaqayyo dhufeetu. Miirri kadhachaa oolte. Qumsaaxinii wayii kee atteen keessa sii kaa'ee deemamoo. Waan isin dhibu. Nuyi eebba gaafa yoom arganne yottan gaafa Yesuus Kiristoosiin fudhanne arganne. Ganaan wanti akka muka gaaguraa finyoo irraa gad nuu bu'u wanti nuu bu'u hin jiru. Akka nama gaagurree samaa irraa gadi buusu muka shaawoo yookiis qararoo irraa gadi buusu wanti gad nuu bu'u hin jiru. Yesuusiin fudhanne mini. Fudhannee irra man fudhanne Yesuusiin. Amma kadhata keenya baay'ee isaa jaalala naa kenni. Yaa gooftaa jaalala naa kenni na dur biyyaa. Kadhati sun kadhata gowwummaati. Sirrii mini kadhannaan akkasii. Naa kenni inneen kadhannu nuyi. Naa kenni inni jaalalan kadhannu nuyi. Kiristoosiin erga keessa hin amanne jechuudha. Yesuus akkeessa jiraannaan fayyaa isaa jaalala. Keessa kadhannaa maali barbaada? Tokkummaa nuu kenni inni kadhanna. Tokkummaa fidhaa jaalalaa of gidduutti maal godhaa jedha. Eeggadhaa kennameera nee hinna malee. Hintissina malee nee hinna miti. In eegganna malee kadhannee waan finnu mini. Jaalalliif tokkummaan kadhatamee dhufa miti. Gaafa Yesuusiin fudhanne jaalala fudhanne tokkummaan immoo of gidduutti tiffanne. Eeggadhaa Efesoon irraa. Efesoon boqonnaa 3:4 irraa jaalalaaf hidhaa nagaaf tokkummaa of gidduutti maal godhaa? Eegaa achis hin gidduu jira. Jira Yesuus. Ameen ameen. Amma nuyi waliigallee nama waliigaluu danda'a. Agriimentii wayii waliigaluu waan nu sitti fakkaata gubbaa. Asitti waliigallee ol baana. Gubbaatti sadeen gaddaasa namaa ittiree wanti jedhamu jiru faarfannaan ala haasaan biraan jiru. Malee achitti faarfannaan deebii faarfannaa magarsaa faarfannaan nama tokkoon faarfatamu. Mul'anni waan isa ka'edha. Faarfannaa haaraa'edha. Kan namni tokko takkaan faarfanne jedha. Hin faarfattu fuula hoolichaatti naannoftanii jedha. Harka kee mirgaas qabda. Amma shaakaltu taanaan achitti rakkatta. Mana harki namaa hin ijaarre jedha. Macaafni. Mana harki namaa hin ijaarre. Jireenya namni takkaa keessa hin jiraanne. Lafa haaraarra jiraanne ameen. Yes. Ani isa kana malee waan lallabuun qabu. Jira Yesuus. Gajjallaadhaan namni qurxiitu gurbaan laga kiyyaa. Biyyi maraate gubbaadha. Horiinuu waan nyaattu dhabde. Akka jedhe waaqayyo. Ingaa lafa foonii hin turtu jedhe. Olee isaa qabee gara mandara Samaariyaatti ol baata jedhe. Gara mandara Saraapitaatti ol baata. Haadha hiyyeessaa tokkoon sii kaase. Waaqayyo hiyyeessa namaa kaasa. Qaba nama simbira jiru. Hiyyeessa namaa kaasa jedhaani. Amma waaqayyo gargaaramuurraa gargaartee akkati gargaaramtu barbaada. Yeroo hundumaa eeggata akkati taatu barbaadu waaqayyo. Waan si keessa jiru laatta jarrimmoo waan isaa harka jiru laatu. Amma waan hafuuraa kennaan jedhamoo kennaan jiru. Waan waldaa ittiin ijaaramu waan jireenya intini waldaa kanaa ittiin ijaaramu immoo isin dacha kennu. Waan hafuuraa fudhatta waan ittiin manni ijaaramu immoo situ kennu. Wal gargaarree gargaaramne ol baataa jedheen eessan naqa. Mana haadha hiyyeessaa tokkotti geesse. Hindi imammaan qoraan coru mucaa wajjin. Eliyaasi kan isin ajaa'ibu Eliyaas tarka akka jedhe mamma bishaan cuggee tokko jedhe jalqaba. Hennaan mammaan bishaan fuuchuu haa ta'u kaa jedhan.
Hingalle afuuraan arganni. Hin arga. Isaan maal fuuchuudha qaayir. Bishaama fuudhuudha qaayir. Mamma jaajjaa'e. Yaanni koo isin hin galle. Waan anaasaa jiruuftu isin hin dhufne ani afuuraan isin argeera. Barbadaa biddaarras waan akka bixxillee wayii buusaati. Ennaani. Waaqa siraa'e. Maali saba? Kan jaartii isin inni buu. Qoraan cortii. Daakuu konyee tokkitti manaa qabdi. Dhadhaa cuggee tokkitti duwwaa manaa qabdi. Qoraan immoo bakkee funaanti. Maal gooti qoraan? Kan nyaatamee har'a dhumoo isa qaban manaa qaban duwwaadha. Maal gooti kan biraa? Abdii kiristaanotaa ibsa kun. Har'a hin jiru boor jira innee dhufnan. Kun abdii kiristaanota kakuu haaraasa. Harka keenyarra yoo jiraachuu baate ganaman jiru yoo ta'e kasaati jira jennee waldaa dhufnan. Wanti hin danda'amne karaa kasaasii jiraata. Abdiin kun ni jaartii. Qoraan funaan. Mamma. Yaanni koo isin hin galin jira. Barbadaa biddaarra bixxillee wayii buusa. Durbi yaan bixxillee isin jedhan kun ambaashaadha. Waan akka ambaashaa wayii. Nama fidaa kottaa. Innoon jiru itti jaartii. Wanta taasaarte kun naa dhufaan jiru. Waan biyyi keessa jiru beektooti. Waan namoonni haasa ilaameera dhaggeeffadhaa. Namni mana jaartii kanaa dhufe isa qulfii magaazinaa cufetu hin ta'in isa qulfii samaayii cufetu qulfii baatee mana mammaafaatti ol gale yaabe. Kotta harka kee naa kennu. Waan namoonni alaa barbaadanii dhafan mana keetti argadhu ati. Biyyi barbaadaa jira mootummaan barbaadaa jira. Waan dhaloonni barbaadaa jiru mana mammaafaa dhufe. Mamma waan jiru. Nabbate qulfii baate. Qulfii mana keessanii miti inni baatu samaayiidha. Magaazina xaafii miti kan inni baatu. Samaayii ma baate jira qulfii ma samaayii kana yoo inni qaqar godhe malee qulfii akka godhee deema mana jaartii dhufe. Akka godha qulfii raasa. Ennaani waan isinitti maa dhiyeennaan na dhagaala ergaa keessanii. Ilaamee dhiyeennaan hammaa sanyiin bokkaan roobee sanyiin faca'ee ija godhatee biqilee guddatee haamamee nyaatamuu ga'utti inni harka keessan irraa gadi hin hir'atu. Ol kaasi isin eebbisa. Hamma nati fuulduraa abdattu harka kee galutti inni harka kee irraa gadi hin hir'atin. Maal ta'a yoo ameen jette? Maal ta'a yoo ameen jette? Innati fagootti eeggattu kakuudhaan eeggataa jirtu miindaan eeggataa jirtu karaa adda addaa eeggataa jirtu abdiin kakuun eeggataa jirtu utuu inni dhufee akkaawuntii kee irra hin galin inni mana keetii irraa gadi hin dhuminaa bee. Akka jennaan toleedhanii mammaan ol galan amananii waaqaa soo rakkoo qabu jedhan konyee tokko irraa fuudhanii bixxilan hin nyaatan. Kan guyyaa yeroo isaan deebi'an kan isoo silaa jiru. Irraa fuudhan kan misaa hin bixxil. Yoo isaan nagayaa kan irbaataa jiru isoo sana jira. Kan keenaa isaa jira. Kan ijoollee irraa fuutu asuma sana jira. Kan qallabaa irraa fuutu asuma sana jira. Kan mana kiraa irraa fuutu asuma sana jira. Kan isa sanaa irraa amiin hin jettu guddifteeya. Isa sana jira. Mee jedha irraan fuudhaa asuma sana jira. Namma haasofte. Namma na duukaa dubbatte. Innumtati keessa siifa jiraatu. Nyaatanii dabaddabanii ollaan muka yaa'ee gargaaru wayii godhee nan deema. Mamma nan deemaa de. Kaayira waaqai eessatti ol baatan mere. Kiristaanni iddoo tokko hin taa'u. Yeroon isiniin jedhu jireenya steevel ta'een duwwaan jiraatu ni ilaalama. Al tokko bulluqa bu'aa, al tokko lafa onaa, al tokko akkas. Yeroo tokko siini homaama si dhowwatee qob godhe iddoo akkuma sireenyaa godhe iddoo tokko si dhaabeetu si naannessee yeroo nan ajjeeftu itti agaati. Nan kaaftuu lafa kanarraa itti aga. Si ilaalaa jiraami. Qoy callume ilaalii. Akkatti namni dhabee bor yoo argatte akkatti namni dhabee rakkatu gaafa argitu gargaartaadha. Namni madaa'u malee madaa namaan argu. Namni ilkaan dhukkubee beeku waa ilkaanii beeka. Nama ilkaan dhukkubee beeku ilkaan dhukkubeera taanaan maaloo na dhukkubee duuteetteeni maaloo maal sii godhu attamsii ta'u qo'atti ciniin taane naa nyaatu jedha. Nama ilkaan dhukkubee hin beekne garuu dhaqii ciisi daa'imtina addaa kiloo fudhadhu. Nama rakkate rakkina namaa beeka. Akkeedhe hin bahi gurbaan. Eliyaas yeroo inni manaa bahu ministeera keessa Obaadiyaan kutaa mana mootummaa kee hojjeta. Kutaa mana mootummaa kee hojjeta. Inni sun gara akka goonu hojii walii hirreetan. Maan hojii walii hirreetu ani asiin marga horii dhahaama ati akkasirra bahi waliin jedhan. Obaadiyaan tokko karaa deemu katab jedheetti. Eessaa dhuftaat? Maan biyyisi barbaadaa jira. Har'aaf dhokatte malee mee ati waan ittiin barbaadamtu tokko qabdan yoo na gargaartee amiin jette sii wayya. Yaa dhufte maaliif jedheen si barbaadaa jira mootiin akkam barbaaduutti jira. Akkeettuni as jira hidhi akittimi. Maalan si godhe bara
Ba'aalii fi waaqni ba'aaliif waaqni asheeraadhaa waaqni jara keenya muxuu godhee raajota fixee ani koo raajota 50 ol qadhagaa kaa'ee nyaachisaan turreen jalaa dhosse maaliif nama badiina goota maaliif nama gumaana goota naan maanniin indi afuurrichoo al tokko gama si buusa gama al tokko gama si buusa yeroo asii dhuka'u achi hin jirtu achi si buusa yeroo achi beela'u achi si fuudhee lafa quufaa si fide waaqayyo nama nan dhowwatin namoo nan dhowwatin ati yeroo achi rakkinarra jirani achi si fuudhee achi si buusa yeroo hundumaa si fuudhee deema hafuuras si fuudhee deema jedhime hafuuraan nan geggeeffama jedha dubbadhaa no innarraa jedhe achi na buusee nan buusu qat godhee mana dhaabannarra qat godhee mana dhaabeetu na dubbachiisa dhageetti majjira hedhiiti dhageetti muule ahab amma ahabtu dhufe ahab miira lamaan dhufe yoo si gurbattiin ana sinnuun taphata jedhe qulfiin harka gurbaa jedhaa ganagaatti jedhee bada biyyi badeera yoo haala nagaadhaan ittaasaa jedhe haala nagaadhaa waasichi nama naasofsiisu waggaa 3 walakkaa bokkaan roobeera miira lama keesseera poolaayitii ittaasa'uu si yaada dubbii si yaada miira kanaan dhufe ahab amma akkaataan isaa kana natti fakkaatan akkaataa yaada akkasii keessa galee waan dhufeef si gurbaa siifi kan biyya jechuun naannoo ga turte si dhabnee turre waan jedhe fakkaata as kenni merka kee si hin galle fakkaata hamaa dhufanii gaarii siifa godhan ila amma cigicigii see badda samariyaatti qifentini tolbaa tullu qermiliyoositti tolbaataniitu achitti aarsaan dhiyaata abbaan isaan barame kana gidduu gaa'ee kadhata naawon sammoo hin jiruu malee jiraan beeku gadi bahi ilaali ennaan gadi bahi sabaat gisee mammalaalas jedha intiniisa ol baa torbaffaadha ammas hin baa mucaan eessa ilaale wettan karaa bare ilaala karaa kaleessa deengedda barteen ilaali waaqayyo karaa haaraa qaba gadi baa ol gala gurbaan ilaalcha bade ilaalcha isaa sirrii miti mucaan eessa ilaale wettan bokkaa ol gala waaqa ilaala waaqayyo immoo staayilicha geeddareera abidda gubbaadhaa fide bishaan immoo bokkaa immoo asii ol deebisuu barbaada staayilii geeddareera waaqayyo harka kee mirgaas qabda staayiliin jijjiirameera ameen jettaa dandeesse bakka akka durii ta'anii nooma dabbaramanii mataanii galuu mitam maaliidha socho'anii waa baafatanii manatti galuu dhabbo akkas siyaan akkas ameen faarfannaadha faarfattee gooftaa kee gammachiiftee addunyaa fuudhaa galtee soqqi gurbaan ilaal hin jiru kan jennu ilaalcha banneeti malee jira kan ganama galgala hin jiru weeddifnu zeemaatti baafne akka faarfanna hin jiru ganamaas hin jiru galgalaas hin jiru ganamaas kan jennee faarfannu zeemaatti baafne jira ilaalcha banne malee lafa argamuun argama ija kee abanu yesuus ito edhutu ilaalcha jijjiire wala kolee akka galaanarra gaafanna akkas ilaalu wanta amma barruu harkaa jiru fiigee dhufe waan namni ko gubateera minni kadhannaa kanas gidduu keessee deeqame maqaa Yesuusiin kadhannaa muddamaatti jiran inni gaama kadhata muddamaatti kun kadhata muddamaatti jira hin jiru etti amma simmee kadhata muddamaa kadhachaa hin jiru faarfattu kadhata muddamaa kadhataa du'eera baranan badeettu kadhata muddamaa kadhachaa jira hin jiruutti itti baay'ata waan arga'e yennaan waan amma barruu harkaa tokko argeera garuu waaw wanta amma barruu harkaa argameera dhaqiitii konkolaataa kee fe'adhu sokkeriin amantii ilaala biyyi waan amma barruu harkaatiin bokkaadha jedhee amanee fiiga isa booddee wayyaa isaa sitti hidhateera atileetii yeroo jalqabaatiif addunyaa kana irratti fiigicha fiiguun tokkoffaa Abbabaa Biqilaa teettati no Eliyaas makiinaa dursee Izeeliin galee jedhama maala softa konkolaataa namni dursee galee hin jiru ammarra macaafarraa garuu Eliyaastu konkolaataa dursee seena Izeeliin wangeela kun amiin jettaa dandeesse namni gooftaan fiisisu mee namni Yesuus fiisisu xiyyaara dursa maala softaati namni gooftaan kottee Yesuusiin fiigicha jalqabdee naan addunyaan sin dursitu booddee waan jirtu fakkaata dursitee mul'atta baranaa maala softaati indee maachuudha innaa azaabeel waa isheen gaafattaa teessitte bokkaan roobeem algoore Eliyaastu naannoo sana irra tureem algoore achi baanee fiinnee dhufnee iddoo kana galleem raajonni innumaniim innumaniim Eliyaasiin nattee bor
Waaqnin ko nan isin yoon simballeessu ta'e. Kana duwwaa dhaga'ee Eliyaas fiigicha kee haa bu'u. Eliyaasi abidda waaqarraa gadi buusee bokkaa jaamsee dubartii tokko baqate yeroo namoonni tokko akka jedhama jaandu kullu Eliyaas namuma akka keenyaa ture jedha. Ameen ameen. Akkuma nama akkuma keenya nama ture jedha majaan. Muka dhannasaa jala dhaqee naawoo isaa hugatee jireenya isaa hugatee dadhabaansaa muka dhannasaa jala dib dhaqee. Waaqayyo si lunna wayii tit. Kan hin jenne kas lafa inni ciisutti tu buddeena geesseef. Bixxillee barbadaa biddaarraa buute bishaanii wajjin qabadhuuti hoosee kana. Ergamaa ergeef amiin hin jettu. Lunna wayii tit kana dubartii baqatti kun bokkaa wajjin hin caamsine lagatti geessee see nyaachiseen kun hin jenne kas no dadhabina keenya wajjin nu jaallata. Isa booddee bixxillee barbadaa biddaarraa fuute tokko itti kenni ergamaan dammase kaayii nyaadhu du'eeranni dadhabaataa jiru kaayii nyaadhu bixxillee barbadaa biddaarraa fuute qaqam godhee bishaan itti dhugee deebi'ee ciise nyaattee deebitee ciiftii kun hin jenne innis inuma ciifsan haadha fu'an haa boqotu ergamaa kan biraan fiigaa dhufe biddeen fide ammas bixxillee barbadaa biddaarraa fuute bishaan qab godhee fidee dhufe amma nyaatee ciise asa akkasii dhaabe tokko si nyaachisee si ciibsaa tokko si nyaachisee si adeemsisa. Hamma har'aatti ergamaan si nyaachisaa ture nyaachisee si raffise har'aa jalqabee ergamaan si dhufu nyaachisee karaa si jalqabsiisa. Hin jiru sichi nyaatanii ciisu. Isa booddee ka'ee tullu kuti amma oluma baata. Gaara Siinaatti ol ba'e gaara Siinaa nama lama duwwaa dhaqe. Museef Eliyaas duwwaa dhaqe. Museen abboommiif seera fuuchuu yeroo dhaqu Eliyaas garuu of haaressuu dhaqe. Achitti egaa adeemsa Eliyaas shanan waa dubbadhee adeemsa Eliyaas shanan tokko laga lama mandara sadii naannoo mana mootummaati afur tulluu Siinaatti shan bantii waaqaati. Iddoo shan duwwaa jiraate laga mandara naannoo mana mootummaa tulluu Siinaa bantii waaqaa. Laga waa malee nenne gurbaan lagatti kan hojjetamu fuduraan muduraadha. Hojii misoomaatu hojjetama lagatti. Yeroo dhaqee inni istiraateejii lagaa hojii misoomaa qindeessuu dhaqe. Callume dee namni Waaqayyo gola namaan seenu. Waa gochuu gola keessan seena. Waaqayyotu miilla isaa duukaa ol gala. Ameen. Callume dee kolkollee miti namni Waaqayyo. Callume inneen deemnu kaartaan nurkaan banne. Amiin jedhi guddisi. Yeroo laga dhaqeen istiraateejii misoomaa sirreessuu dhaqe. Yeroo gara mandaraatti ol dhufe immoo gaaffii hawaasaa deebise. Daakuu qonyee tokko safarri nyaa'ee nyaate jaartiin faan nyaatan. Gaaffii hawaasaa deebi'e. Naannoo mana mootummaatti naannoo sivilaazeeshiniin guuteedha. Naannoo iddoo waayifaan jirudha. Naannoo mana mootummaatti immoo 4 kiiloo duratanii wanti biraa hin haasa'amu. Waa'ee siyaasaa haasa'ama. Gaaffii siyaasaa deebise achitti. Naannoo tulluu Siinaatti immoo gaaffii dibataa deebise. Achitti immoo waa'ee dibataatu rakkoo irra jirama. Maalidha jettan? Iyyuu mootii Israa'el godhii dibi. Azaa'eliin mootii Sooriyaa godhii dibi. Elsaa'i immoo raajii Israa'el godhiiti dibi. Kanas si afaan achitti gaaffii dibataa deebi'e. Bantii waaqaatti gaaffii jireenya bara baraatu deebi'e. Akkaataa deemsa sana dhagaa qurruur kan nyaachuudhaan haadha hiyyeessaa kan nyaachuu wayya. Bineentii kan nyaachuurra haadha hiyyeessaa wayya. Haadha hiyyeessaarra immoo naannoo mana mootummaan guute naannoo sivilaazeeshinii waayifaan wanta adda addaa jiru biiffee nyaatamu immoo wayya. Achirra immoo ergamaa harkaa wayya. Ergamaa harkaa fuudhee nyaachuu wayya. Ergamaa harkaa nyaachuurra immoo gubbaa madaqanii jiraatanii achi jireenya bara baraa bashaanii jiraachuu immoo wayya. Ila akkasii wayya. Meeqa wayya ila. Akka wayya. Akka wayya amma lagan jirru nuyi. Lagan jiru baanira laga. Bantii ol baanira gubbaa. Ol fuudh harka keessin eebbisa gaama. Qabi ol fuudh dhaba si bira qabi ol harka isaa qabi. Gidduu kana hiriin. Nama dawwalee misiraachoo sitti maali. Nama nargaa jira nama nargaa jira nama mee nama bilbilitti bilbilamee baga gammaddeettiin jedhamu gubaa'ee kana gidduu. Maal qaba yoo guddiftee ameen jettee yaabee. Si bilbilamee lafa sanaa ka'ii iddoo biraatti jijjiiramteetta. Mana sana kee bayi mana sakanatti galii an ala deeman jiraati taa'i kee. Si qabuuf si hordofuuf si barbaadaa kan jiran bilbilli kee hin ba'uuf. Warra haaminaaf si barbaadan si ajjeesuuf si barbaadanii warra haamina sitti xaxanii bilbilli kee hin ba'uuf. Kottu baajata guddaa si bahee jedhanii warra si dawwalan bilbilli kee hin ba'a.
Namu namna jibbe bakka jireenya nama keessa jibbeera lallabni namaa kun mana koo irratti hojjechuu qaba wanti hin jirre tokko jiraatee natti mul'achuu qaba waaqayyo nan goomsu borga namaa jalqabee waan haaraa na jalqabsiisa nama jedhu nama akkasiin tajaajila har'aa jalqabee namni galaa qabu si haa ta'u